waan harka kee malee hin argamne namarraa wantan si kadhadhu yaa rabbi hundarraa erganaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Zeenuutub baga rabbiin isaatii kanaan isin gahe. Maashaallah tabaarakallaa, baga sa'aata nageettan isiniin jedha. Ramadaan illee dhufee jira. Baga jaallu bultii ramadaanaa ji'a sha'baanatii rabbi isin gahe. Rabbiin ammallee inshaallah ramadaan illee nu haa gahu nu hunda kennaa. Maal fakkaata qophiin ramadaanaa, maalirra jirtanii? Mee tooyban akkamii, gara rabbii deebuun akkamii, rabbitti booyuun maal fakkaata? Obboleeyyan kiyyaa nama hedduu hiriyoota hedduu nu biraa godaalee duniyaa tana irra wallaahi namoota hedduutu nurraa deeme jechuudha. Ramadaana kana hanqatanii ammallee rabbiin guyyaan har'aatu guddaadha. Rabbiin ittiin nu haa gahu inshaallah. Rabbiin ramadaana nu haa gahu. Warra soomee ajjirii gugurdaa ramadaana keessa jiru hunda booji'atu rabbi nu haa taasisu. Obboleeyyan tiyyaa, obboleeyyan namni islaama taate kulliin cuftii jajjabaadhaa, gara rabbii deebi'aa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waggaa keessatti yeroo takka ramadaana, ji'a ramadaanaa, ji'a kabajamaa, ji'a guddaa kana nuu fida. Kanaafuu jajjabaannee gara rabbii kennaa haa deebinuu, rabbii kennatti haa boonnuu. Jabaadhaa isiniin jedhaa, akka waqtiin tun lafumatti yeroon tun nu jalaa hin banne. Obboleeyyan tiyyaa fasaada adda addaa, waan adda addaa laaluu, waan adda addaa muuziqaa adda addaa jala deemuu dhiifnee kitaaba rabbii haa hordofnu, quraana rabbii haa qaraanu, toobaa gara rabbii haa deeminu. Addunyaan tun xiqqoodha, umriin keenya achi deema, azalli nutti as deemaa jira. Haa jabaannu isiniin jedhaa hordoftoota koo hundi keessanuu jajjabaannee rabbii keenyarra toobaa haa barbaannu. Wallaahi jiruun duniyaa tuni waa xiqqoodha, waa xiqqoo. Akkaataa itti du'anii fi bakka itti du'an hin beekan jechuudha. Yeroo sa'aatiin keenya gahe, yeroo sa'aatiin du'a keenyaa gahe, subhaana wa ta'ala rabbiin durattis nun butuu, duubattis nun butuu, yeroo sanitti lubbuun nu keessaa kotti jechuudha. Kanaaf jabaannee rabbii keenyatti haa boonnu, rabbii keenyatti haa deebinuu isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa. Qabrii kophaa keenya buunaa, kophaa keenya achitti gaafatamna. Haaliin keenya nu wajjin deemu, abbaan keenya nu wajjin deemu, haati keenya nu wajjin deemtu, obboleeyyan keenya, hiriyoonni keenya ka jaalannu haaliin keenya nu wajjin qabriin buu jechuudha. Awwaalaniituma nurraa deebi'an obboleeyyan tiyyaa. Kana qabrii ofii keessa teenna, kophaa keenya keessa buuna. Namni har'a yoo ati daannastu, namni har'a yoo ati argitee waan adda addaa waan hin taane waan rabbiin jibbu keessatti hirmaattu bareeda goote xuruudha jedhee irrattis jajjabeessu. Namni yoo ati daannastu maashaallah siin jedhu wallaahi yoo ati duute guyyaa takkitti guyyaa lama muuziqaa ati taphattu san, daansii ati daannastu san sheer godhani saniin gara gaafa guyyaa arfaffaa namni si yaadatu hin jiru jechuudha. Namni tokko si yaadatu ati rabbii keetii wal geettee, fuula rabbii keetiitii wal geettee gaafii rabbiin achitti si gaafata qofa si eeggata. Man rabbukaa, wamaa diinukaa, wamaa nabiyyukaa. Akkana jechuun duniyaa tana gubbaarratti hedduu tokko laafti, garuu akiratti ni jabaatti jechuudha. Abbaa rabbiin abbaa ofii fedhee, abbaa nama rabbii isaa sodaatee duniyaa tanarratti waan gaarii dalagate qofa arraba isaatirra kaaya rabbiin achitti jechuu hin dandeettu. Asitti laaftudha garuu achitti jechuu hin dandeettu jechuudha. Hedduu tokko ulfaataadha. Haa jabaannu obboleeyyan tiyyaa. Gorsa nama gaggaarii, kitaaba rabbii, quraana rabbii, hiikaa quraana rabbii, daawaa ulumaa'ii kennaa dhageeffannee irraa fayyadamnee hojiitti haa jijjiirru. Haa jabaannu isin jedha obboleeyyan tiyyaa. Wallaahi homa fedhillee yoo ta'e duniyaa tanarraa ima hin teenne ima deemna jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti iddoo hedduutti osoo bakka feetes jiraatte, osoo gamoo meeqa keessas jiraatte, bakka feetetti duuti sirraan ooltu nuun jedha. Ammallee obboleeyyan tiyya nafsiyaan kullu nafsin zaa'iqatul mawti nuun jedha. Nafsiyaan hunduu du'a dadhabduudha. Wanni nafsiyaan keessa jirtu hundi ni du'an du'uudhaaf ta'an jira.
ammallee bakkee duuti isinitti dhuftu isin hin beektan nuun jedha rabbiin. Dhugaadha nuun beeknu, rabbi alamaatu beeka bakka itti duunu jechuudha. Obboleeyyan tiyya wallaahi laziim rabbiin rahmata nu haa godhu, jabaannee gara rabbii haa deebinu isiniin jechuu barbaade. Gorsi kiyyaa har'aa kana fakkaata. Haa jabaannu, haa rabbii keenyatti boonnu, rabbii keenyatti haa boonnu, halkanis guyyas gara rabbii keenya haa deebinu. Ramadaanni kun maalin nutti dhufe, maalin nurraa gara obboleeyyan tiyya. Ramadaanni kun nu hiitoo ibarra jiru nutti dhufe, nu hiitoo ibarra jiru nurraa haa deemu obboleeyyan tiyya. Obboleeyyan akiraa salaa malee hin deebi'u. Ji'a kana keessa akka rabbiin nu araaramu harka rabbii keenya jala haa qabannu isiniin jedha. Haa jabaannu akka rabbiin inshaa Allah bi'iznillaahi kaatimaa teena nu tolchu duniyaa tana gubbarraa yoo deemne, akka achittillee gaafiin naakirii munkar nu hin cinqine, akka dukkanti qabrii nu hin cinqine, akka cinqaan qabrii nu hin cinqine. Cinqaan qabrii kunuu abbaa ofii fedhe rabbiin nama isatti amanee isa sodaatu qabrii irraa bal'isa jechuudha. Nama mootuu rabbiin quba hin qabne, nama rabbiin quba hin qabne, rabbiin illee isa quba hin qabu. Kanaaf obboleeyyan tiyyaa qabriin illee isa cinqiti jechuudha. Hamma kaleen bitaa fi mirgaa wal jala tartee funyaan hin baatu takkatti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya mee maalirra jirra haa jajjabaannu isiniin jechuu barbaade. Hundi keenya karaa rabbii haa deebinu, of hin gatinaa. Du'a tana mee hiriyoota isin biraa deeman yaadadha. Mee hiriyoota keessan ka deeman yaadadha. Namoota meeqan nu biraa godaane, namni wajji nyaattan isinirraa hin duune, namni wajji dhuydan isinirraa hin duune, haadha abbaan keessan hoo hin duune. Meeqa kami ka haadha abbaa hin qabne, ka haadha hin qabne, ka abbaa qabu, ka abbaa hin qabne, ka haadha qabu, ka lachuu wal bira hin qabne. Obboleeyyan tiyya meeqa jira? Ahliin keessan, obboleeyyan keessan nama meeqa duniyaarraa godaane. Nus akkasitti godaannaa akka hin daganne, fasaaduma bicha akka hin taane haa jajjabaannu. Kara diin islaamaa kana haa jajjabaannu. Boru waan nu mudatu hin beeynu. Obboleeyyan tiyya jajjabaadhaa isiniin jedha. Jiini keerii kun akka inshaallah nutti dhufe osoma daannasnu yoo deemne kasaaraan obboleeyyan tiyya salphinni matarratti nu hafa jechuudha. Kanaaf inshaallah rabbii keenya haa sodaannu isiniin jechuu barbaada. Haa jajjabaannu, rabbii keenya haa sodaannu, gara rabbii haa dhiyaannu. Namni yoo rabbiin quba qabaate rabbiillee bakki inni jirutti isa quba qabaa. Ibaadaa irratti gadi isa jabeessaa, hirpha isaa jechuudha gadi dhaabaa. Nama rabbii ofiititti amanee rabbiin qabu rabbiillee isa qaba jechuudha obboleeyyan tiyya. Kanaaf haa jajjabaannu. Baarakallahu fiikum. Rabbiin nu haa qajeelchu inshaa Allah. Gorsi kun akkanumatti itti fufaa bi'iznillahil kariim. Jabaadhaa. Sabskiraayib illee na godhaa. Inshaa Allah sheer illee godhaa. Baarakallahu fiikum. Uuma rabbii irraa gorsa akka obboleettii akiraa takkatti yeroo tokko illee yaadachiifna. Inshaa Allah jajjabaadhaa. Baarakallahu fiikum. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.